of eeggattanii jennaan akka social media business guddaan hin jiru. Namni waggaa 20 YouTube irra jalqabee anamma fakkeenyaaf alan dur buna nagadu. Zabanan buna dur nagadutti ituun wayee TikTok be ituun wayee YouTube bare. Farda ala sanan fardatti fe'ee buna nagadaa ture sana record godhe post gochuutuun jalqabe. YouTube miliyoona 3-4-5 olin qaba. Almost close to 40 years ago. Kana jechuun ji'aan miliyoona 5 ji'aan argachuu ni dandeessaa jechuudha. Garuu kun kan ta'uu danda'u maayinni wanta hojjettu kontentiin kee kontentii gaarii ta'uu qaba. Birrii argachuu qofa miti kan laaluu qabnu. Birriin yoomillee nama hojjetee hin argata rabbiin uma kennaaf. Hojii humnaatiin isa ta'u, qacaramee isa ta'u, daldalee isa ta'u, jireenyi arra jirtu hundiyyuu ni dabarti. Inni argate, hin dhaba, hin arganne moo rabbiin uma kennaaf. Garuu social media dhufanii warreen of jijjiiruu barbaadanu seeraaf heera godhatanii safuu beekanii jennaan dhugaasa of jennaan social media nama baay'ee jijjiirteetti bar. Namni konkolaataa ofii bitatee oofuu qofatu hin ta'in hiriyaa konkolaataa sana qabullee namni hin qabaatin konkolaataa sana bitatee Finfinnee keessatti miliyoona 5 ijoolleen oofantu jiru. TikTokidhuma kanarratti, YouTubeidhuma kanarratti. Kanaaf jennaan heeraaf seera guunnaan rabbiin sodaannaan safuu beeknaan aadaa saba isaa waan hin tuqne hin hojjenne taanaan waan gaarii goonaan akkuma social media kan nama si guddisuun qabu. Poostii tokko ani korra 500 gaafadha bar. Miliyoona tokko gaafadha bar. Poostii takkaan. Kana jechuun ilaali how is easy money? Easy ta'ullee ni danda'u waan baay'ee itti dabarseen kana ga'ee garuu seera eeggatanii deemnaan wanta akka social mediaatiif YouTubeudhaan birri argatanu wanti fakkaatan jiru. Thank you. Galatoomii dhaamsa bareedaadha. Yeroo ammaa kana Mansuur miliyoona 2 biliyoonara keessa jira. Alhamdulillah Mansuur hiyyeessa miti. Akka namni kun itti na laalus miti. Akka namni itti na tilmaamus immoo miti. Namni takka si fuudhedhuma samaa irra si kaa'ee waanuma biliyoona wayii qabdu si si'a. An sadarkaa sanas miti. Garuu alhamdulillah hiyyeessa miti. Maashaallah. Deebsaa bareedaa. Tole galatoomii mee yeroo takka Mansuur gara fuulduratti pirezidaantii akka taatu ni dubbatta. Pirezidaantii nin ta'a jetteeti hawwitamoo ni yaaddamoo ni taata gara fuulduraa yoo taate haala kamiin ta'uu deemta? Kun gaaffii cimaadha. Gaaffii kana reefuman itti yaaduu jalqabe si wanan si deebisu kana cufan siin jedhe kanaan dura honnee guddaadhaan hin haasa'a. Amma garuu keessa kee natti miyoonaan jettee dhiisee hin jira waan hundayyuu. Pirezidantummaanis taa'aafuu nan ta'a jedhee baay'ee yaaleen ture akkan ta'us nan beekaan ture garuu amma dhiiseeras. Okay. Thank you. Galatoom. Wantoota viidiyoon alatti yookiin miidiyaan alatti nuti hin beekne kanii fi carraa atilleen himuudhaaf hin argatin kan nuuf himtu ni qabda waan dhokataa waan silaa himuu barbaaddu kanii fi carraa namaa wajjin haasa'uu irratti hin argatin yookiin ka irraanfatti waan nuuf qooddu waa'ee keetirraa waan namni beekuu qabu jettee yaaddu. Baay'ee jiru garuu namni naa beeku kan inni akka namni naa beeku kanan barbaadu ani oromummaa kootiin oromummaa koo jaalladhee amantaa koo kabajee nama jiraatu malee Oromoo gatiin ta'eef saamicha keessaan qabu. Oromoo gatiin ta'eef mootummaan ispeeshaalii godhee wanti naa godhe hin jiru. Akka naa godhus immoo hin barbaadu. Akka nama jiraataa biyya tokko akka nama sitizina biyyattii sadarkaa hundaa wajjin qixxee ta'ee kanan jiraataa jiru kan akka namni naa baruun barbaada. Namni baay'een sadarkaa inni na laalu akka carraa ta'ee waa'ee mootummaa yeroo naasa'u yeroo baay'ee ani kanan yaadu kanan beekus kanan ta'ee jirus proud ta'es kanan naasa'u biyyi koo jijjiiramaa jirti. Biyyi kun jijjiiramiinsa biyya kanaa keessatti immoo mootummoota amma biyya bulchaa jiran kan waan jijjiirama kana nuuf fidan jedhee gatii yaaduuf waa'ee jaraa yeroo baay'ee gatii naasa'uuf akkuma silasiin jedhe saamicha keessa lafni mootummaan naa kennee amma irra deddeebi'ee haasa'uu hin barbaadu. Gaaffiin Bishooftuuf Adaamaatti illee gaafadhe kunoo waggaa tokko na deddeebisaa jiru. Ammallee tasa dhiisee hin jira bara.
bakka natti ta'afu jedheen hojii biraa biizinasii biraa jalqabeen jira. Kanaaf jennaan namni kan naan barre akka inni naa baru kanan barbaadu an akka siitizina biyyattii tokkoo ta'een jiraataa jira malee special requestiin kan naa kenname hin jiru. Balleessinaan akka namaatti nan hidhama. Hojjennaan immoo rabbiin rizqii koonaa kenninaanis bu'aa buufadheen jiraataa jira. Kanaan ala Oromoo gatiin ta'eef mootummaa gatiin haasa'uuf ispeeshaalii wanti naa godhame hin jiru. Akka naa godhamus immoo hin barbaadu. Kana bicha akka namni naa baruun barbaada jechuufan siin jedhe. Thank you. Galatoomii ulfaadhu. Tole Mansuuree gaafileen itti aantu akkana jetti wantoota kana yoo gootee jiraattee eeyyeen godhe yookiin yoo hin godhin lakki jettee qofa deebistaa diiteela gaafii barbaaddu miti. Qabeenyaan qaba jettee nama miitee ni beeyta. Abadan amantaan koos naan eeyyamtu. Biizinasa hojjenna jettee maallaqa namarraa fuutee dhorkattee ni beeyta. Abadan jiraannaan adaraasitti saa'imanuu 911 federaalitti dawwalanii riippoorta godhan. Maaliif nama miidiyaa ta'e jettee sheenoytee ni beeyta? Baay'ee yeroo baay'ee ammallee sitti maan jira kunoo. Silaayin Oromoo ta'uu baaddeettee sheenoytee ni beeyta? Abadan piraawudii guddaan qaba Oromummaa kootti. Oromoon saba guddaadha. Jaalalaan onneen ta'e si cabxee ni beeyti. Alhamdulillah wanta kanaallee takka dabare baateen. Jireenya keetitti akkaan rakkattee ni beeyta. Allama sadii dhala baay'ee. Hiriyaa kee nama sitti dhiyootiin ganamtee ni beeyta. Allama sadii sirrii. Osoo hin fedhiin zigaaliif maallaqa namaaf kannitee ni beeyta. Namni si dhufu wayii qaanfattee osoo hin jaalatiin garuu kannitee fi ni beeyta. Ituun itti namaniin yeroo baay'ee nan godha waan akkanaa. Itti amanee garuu miti. Maallaqa kan kee namni si saamee yookiin si dhorkatee ni beekaa? Ani akka salphaattis farankaa ofirkaan baasu. Ofirkaa baasee jennaanis immoo namtichi sun ismaartii na caalu gatii ta'eef na nyaatee jennaanis nan cinqu baay'ee. Garuu akka salphaatti harkaan baatu jiru. Dubartii poolisii irraa jaalalti si qabdee ni beeyti? I wish. Militarii uffattee inta ogaatiin militariidhaan walammatanii deemuun kun waan taatu natti hin fakkaattu. Malee itoo argadhe gaariidha nan gammada dhugaa. Baay'een jaalladha militarii biyya keenyaa. Jaalallee saahiba keetii osoo silaa xiyyataa ta'e jettee hawwitee ni beeyta? Okay. Galatoomii mee gaafilee teenya karaa xumuratti achi deemnu jira. Okay, gaafilee itti aantu tana akkuma kana fakkaatutti hanga takka daftee naa deebisuu qabda. 5 second daftee. Mansuuree nyaatarraa maal akkaan jaalatta? Marqaa boqqolloo. Wanni ati nyaatarraa si aarsu yookiin hin jaalanne qirsi godhu maali? Hin jiru nyaanni nama itti gammada nyaata baay'eetti. Amalli badaan ati qabdu maali? Amala badaallee hin qabu alhamdulillah. Biyyeeti jiraachuu akkaan jaalattuuf hawwitu biyya tabi? Makkaa alhamdulillah. Mashallah. Saabjektii iskuulaa keessaa saabjektii kam akkaan jaalachuu turte? Isaaban jaalladhu. Gidduu kanallee giraamii meeqanaan jedhanii maqaa nama balleessaa jiru. Isaaban jaalladhu. Sagalee bareedduun addunyaa tanarraa siif taatu yookiin sitti toltu sagalee akkamii? Sagalee Quraanaa. Mashallah. Yeroo kophaa kee jirtu wallee akkam wallifte? Kophaa kuna dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan isa jedhu. Wow, wallee kophaati. Okay.
guyyatti yeroo meeqa waa'ee maallaqaa yaadda? Ani bakka salaata keessa qofan wayii maallaqaa yaadu malee out of salaata waqtii shanan booda maallaqaa yaadaa oola. Biizinasaan alatti wanni ati akkaan hojjechuu jaalattu maali? Ispoortii, jiimii. Guyyaa tokko qofaaf nama tokko waliin ture yoo siin jaan eenyu waliin turuu feeta? Muummee ministeeraa, piraayim ministeerii keenya. Wanni akkaan si mufachiisu maali? Namni na sobuu. Tole, galatoomii gaafii teenya ammallee karaa xumuratti achi deemnaa. Mee Mansuureen tiktaakarraa yookiin tiktaakarootarraa nama sadii namoota akkaan jaalatu or dinqisiifatu walliftoota nama 4 akkasumas sheekotarraa nama 4 mee nuuf himi. Jalqaba tiktaakarootarraa. Kan tiktokarootaas kan weellistootaas natta'afu sheekota naa wayya maaliif jennaan 4 caalaan beekaka. Ayna okay. Ayye abshir uma ayye sheekotarraa nuuf himi. Sheeka Baalee nan jaalladha. Sheeka Baalee ni beektaa? Yaa Sheeka Roobee. Sheeka Roobee baay'ee nama natti toludha. Ustaas Kaamil Shamsuu. Sheeka Harar maqaan isaanii nu hangalu. Sheek Amin baay'ee nan jaalladha. Yaasin Nuru Ustaaz Ahmadiin Jabal baay'ee namootan baay'ee dinqisiifadhu keessaa Abubakar jara kana baay'een jaalladha. Raayyaa Abbaa Machaa baay'een jaalladha. Maashaallah. Tole mee Mansuuree osoo karaa xumuraa hin deemin dura dhaamsi yookiin immoo akka hawaasatti wanni hawaasa kanaaf dhaamuu barbaaddu ni jira. Egaa maayinni ani dhaamsa wanta dhaamu maayinni jeneraalii hunduma keenyaaf nama hataanuun jedha. Of course hundi keenya iyyuu nama garuu nama keessaa nama namummaa qabu rabbiin nuuf haa godhu. Maaliif jennaan gaafa nama namummaa qabu taatu waaqa sodaattaa musliimoo taate salaata sagaddaa amantaa ortodooksaa protestaantii immoo yoo taate maskii beet kiristaana lattaa armee kee kabajdaa jireenya kee keessatti jireenya gaarii akka rabbisii kennu waaqa kee karattaa nama hin miitu nama jaallattaa nama kabajdaa nama qarqaartaa kanaaf jennaan nama inni dhabu kun waan guddaa gati ta'eef rabbiin nama nu haa godhu rabbiin immoo nama jannata argatee jannatul firdawsiin akkuma kana miidhagaa jiraatu rabbiin nu haa godhu. Amiin Allahumma. Egaa daawwattoota keenya warreen biyya adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan konkolaataa oofaa mana siree taa'aa kushiinaa keessa eerpaada godhattanii nu dalagachuu jirtan warroonni Itoophiyaa keessa Itoophiyaan ala hundi keessanuu warroonni sagantaa tana nu waliin turtan hedduu galatoomaa. Egaa Mansuuree gaafilee hedduu intervii garagara irratti waan godhee jiru gaafilee san irra deebi'ee itti fiduu hin barbaanne sila sa'a dheeraa'u nurraa fudhata ture gaafilee muraasan beekaaf keessaa cuunfee fidee fi kana fakkaataa hundi keessan hedduu galatoomaa saniin alatti Mansuuree dhumarratti ammallee carraa isaafiin kannaa yoo waan jiru qabaatee jedhee sammoota irraa akkasitti Mansuur wal gadhiifnaa yeroonis yeroo kubbaatii daawwattoonni kubbaa jechuu turan hangareefuu Maadiriidii fi Siitii qaban yaa saniif gabaabsinee sagantaa Mansuuree kiyya dhumarratti ammas carraa siifiin kannaa waan jettu yoo qabaatte jedhii sammoota adda baanaa anis hin deema inshaallah. Galatoomii abdii kiyyaa wanti guddaan maa inni ispeeshaalii warreen saba Oromoo taatan yeroo baay'ee sabni keenya miidiyaa kanarratti baay'ee of sodaata. Miidiyaa kanarratti baay'ee hin dhufnu. Miidiyaan garuu humna. Miidiyaan garuu saba kee eenyummaa kee kan ittiin beeksifattuudha. Kanaaf jennaan uummata Oromootiif kanan dhaamu maa inni amma akkaataa danda'ameen baay'inaan miidiyaa keenya miidiyaa gaarii godhannee waan gaarii itti fayyadamnee aadaa safuu Oromoo aadaa Oromoo kan ittiin barsiifannu gatii ta'eef miidiyaa kana akka gaariitti akka kunuunsifannu miidiyaa kana irratti immoo haa dhufnu miidiyaan paaworii guddaa qabdi nu saba guddaadha saba ispeeshaalii biyyattii keessaa saba guddaa lakkoofsaanis beekamtiidhaanis laphee gaarii qabaachuudhaanis saba guddaadha Oromoon kana keessatti miidiyaa immoo qabaannee dhugaa jirtu kana dhugaa sabni Oromoo maal akka ta'e sabni keenya maal akka fakkaatu aadaan keenya maal akka fakkaatu fidnee miidiyaa kana irratti itti barsiisnee hin jedhaa galatoomii abdii kiyyaa shoo kiyyaa
ni madaalta jettee na filattee nattaasa okeetiif kabaju guddaan sii qaba. Kaanaadaadhaa isin gaafa biyya dhuftu immoo shiltoo naa fidii kottuu naa jiraatu. Galatoom Mansuuree yeroo ta'e aarsaa gootee sagantaa xiyya hayyamamaa taatee na waliin turuu keetiif ulfaadhu rabbi nagaa sitti haa ta'u nagaan ture. Okay. Hayyee. Thanks so much everybody. ባየ ገለቶማ በጣም ነው የማመሰግነው ለነበረን ቆይታ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከወንድማችን ጋር ነሰተረ አከን ኢትባሱም በኸወር መንሱሬ ነሰተረ ማሻአላህ አገለቶ በይጀቹ ዲኸያቺን አከሚት ተከባሰ ከነ ነበርሲሳ በደማ ይበረዳ ቆይ በው ነሰተረ ወላሂ ነሰተረ አይ አማስላ አከሚት ከሚት ባዛ ባሱም በኸወር ኮንቲ amma gize gastite baradde kada khan nama chinjiru basum be shalom rabbi briya deres nasatere ara rabbi jarati mana horige matabattan akami basan wallahi okay anyway waronni canada fi north america jirtan especially edmonton brooks me boto isanif duba khasan bo tiktok jaani ni qalch makara okay anyway haye me ya saganta iskun adamarun saganta guddoda qaba december 27 waronni canada brooks edmonton vancouver bakka fetanirra dhufu barbaadan tikeenni qophaa'ee waan dhumutti jiruuf so unti keessanu sagantaan akkam bareedduuti keessummoota almost wallistoota qofa kara hudhawayti wallistoota surprise gurguddaa kan akka qamarfaanis keessa jiranii surprise ida so dhuftanii obboleessa keenya iskee waliin yeroo bareedaa dabarsitanii akka deemtan abdii qabna akkasii sagantaan akkana ture akkamirraa ilaaltan sagantaan bareedaa ture irraa gammaddanii inshallah sagantaa itti aanuun maalitte Itoophiyaa irraa dhufu inni dandeesse ya sagantaa biraatiin walitti deebinaa keessummoota messenjera feelaali messenjera kiyya okay illala yerombe inshallah so tiketa warronni brooks edmonton calgary jirtan tiketa even analle dubbisuni dadneessanii tiketa yeroon regularly 50 vip dhibba fudhachuu ni